jalqabna afaanuma keenyaan gaggabne dubbifna afaanuma keenyaan. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baga nagaa walitti deebine an Abdallah Siraaj. Barmoonni keenya har'aa kutaa shanaffaa akkuma asirratti agartan kan irratti xiyyeeffatu barreeffama. Barreeffamni kuni irra butaa sarara dheeraadhaan. Kanaan dura kan ilaalaa turre gabaabaa sarara dheeraadhaan, dheeraa sarara dheeraadhaan, laafaa sarara dheeraadhaan, jabaa sarara dheeraadhaan akkasuma irra butaa sarara dheeraadhaan keessatti uf laala. Maaliifin amma sadarkaa silaa tokkorraa kaasetiin hanga shaniititti wanta biraa jidduu buusuu dhabeetiniin barreeffamumaan isinii oofe addaan hafuun hin barbaachisu. Maaliifi sadarkaa barreeffamaati waan ta'eef jechuudha. So ammaaf gama barmoota kiyyaatitti isinii haa dabarsuuti. Isiniifin dubbisa yeroo 3 barreessitu kuni waan baratan. Kanaaf tokkoffaa qalama gogaa qopheeffadhaa. Akkasuma luukis yookaan ammootiyyu peepara irratti barreessitan qopheeffadhaa. Ani yeroo 3 isinii dubbisa barreessaa. Okay? Booddee yeroo xumurreetiin hin jennetti barreeffama kiyyaa fi keessan wal biratti ilaaltanii rakkoo achi keessa jiru ni sirreeffattan. Yeroo itti aanutti hudhaa baranna. Akkasuma ammootiyyu seerluga afaanii yookaan hiikaa jechoota afaan Oromoodhaa barannaa jechuudha. Gara fuulduraatti barmoonni gara fuulduraatti deemnu xiqqoo isii ulfaachuu danda'a. Sadarkaa keessan kanatti ammootiyyu namoota koomantii jalatti barreeffama keessan argee barreeffama keessan haa sirreeffattaniif sadarkaa kana amma geemii jidduma kana keessatti taphataa jirra. So geemii kana irratti hundaa'aatiniin barreeffama keessan hanga danda'ametti sirreeffachuudhaaf yaala. Viidiyoo dabre keessa deebi'aatiniin ilaala gaggabaabsee kan isinii kenne. Kun ammoo kan dheeressee isinii kennedha. Amma asitti kan isinii kennaa jiru jechuudha. Irra butaadha. Irra butaa kana sarara dheeraadhaan isinii kenna. Achi keessatti uf ilaaltan. Qubeen jabaataan keessa hin galu ni dheerata ni laaffata garuu ni dheerata ni gabaabbata jabaataan sirna jabinaa isaa guuteetiniin keessa hin galu kan irratti keessa hin gala garuu kan irratti xiyyeeffadhuu fi irratti xiyyeeffachuu qabdan irra butaadha. Okay? Tokkoffaa isiniifin dubbisaa qophaayaa. Amboo hambaa goototaa. Tokkoffaan Amboo hambaa goototaati. Amboo hambaa goototaa. Lammaffaan bilxiginnaan jalqaba nafxanyaati. Bilxiginnaan jalqaba nafxanyaati. Bilxiginnaan jalqaba nafxanyaati. Sadaffaa dhaamsa qabsaa'ota falmii irraa. Dhaamsa qabsaa'ota falmii irraa. Dhaamsa qabsaa'ota falmii irraa. Dhaamsa qabsaa'ota falmii irraa yeroo 4 isin dubbise. Faarfannaa amantaa kee. Faarfannaa amantaa kee. Faarfannaa amantaa kee. Inni shanaffaan gangalatee urgufatee falfala. Gangalatee urgufatee falfala. Gangalatee urgufatee falfala. Inni jahaffaan gingilchaan gantoota salphise. Gingilchaan gantoota salphise. Gingilchaan gantoota salphise. Haftaamuu Lamuuti. Hagalatamu. Inni torbaffaan sirna argama nafxanyaa. Sirna argama nafxanyaa. Sirna argama nafxanyaa. Hordoftoota chaanaalii kiyyaa barreeffamni anamma isinii dubbise kuni ammaaf kana irratti raawwata. Barreeffama smart board kana yookaan ammoo tiyyu asirratti isinii barreessaa keessanii fi kiyya wal biratti ilaala
yoo rakkina kan qabaatu ta'e barreeffama kan koo kanarraa sirreeffadhaa gamuma barreeffamaatitti isin haa deebisu. Barreeffamni kana fakkaata akkuma asirraa agartan kanatti irra butaan sarara dheeraadhaan yeroo isin dhiyaatetti tokko tokko yookaan ammoo tiyyuu jecha tokkoon akka gaaf durii sanitti isin hin dhiyeessine jechuudha. Kana barreeffama keessanii wal bira qabdanii yeroo ilaaltanitti bakka rakkoo barreeffamni keessan qabaatetti asirraa akka gaariitti sirreeffattan kiyyaa fi keessa wal fakkaachuu ilaala. Asirratti wanti tokko wanti isiniin jechuu barbaadetu jira hordoftoota chaayinaalii kiyyaa. Chaayinaalii afaan Oromoo barsiisu kamiyyuu YouTube irratti yoo agartan eenyumayyuu haa ta'uuti subscribe godha, like godha, share godha afaan kenna. Abbaa fedhe haa ta'u afaan Oromoo barreessuu, afaan Oromoo barsiisuu irratti yoo kan bobba'u ta'e jabeessaa, guddisaa maaliif afaan kenna, afaan kiyya, afaan kan keeti. Namni garagaraan dandeettii qaba, garagaraan waa agarsiisuu danda'a, garagaraan muuxannoo garagaraa qabaa jechuudha. So barreeffamni an duratti isinii dubbise bifa kanaan kan isinii dhiyaateedha. Mee waliin haa ilaallu. So tokkoffaa asirratti barreeffama kutaa shanaffaa jedha. Okay, irra butaadha. Here Oromo language. It's Oromo language. Okay, so kallattiidhaan gama barreeffamaatitti isin haa dabarsu. Ambo hambaa goototaati. Astee kana irratti bakkiteen irra butaan itti argamu astee kana irratti. Ambo. Bo. Okay, astee kanatti illee hambaa. Okay, gootota kan jedhu jechuma itti maxxanseetu maani. So astee kanatti kun bakka irratti argamaa jechuudha irra butaa. Amboo jechuu hin dandeettu, dheeressuu hin dandeettu. Asittis gabaabsuu hin dandeettu. Ulaagaa mataa ofii qaba jechuudha gabaabsuu fi dheeressuun qubee afaan Oromoodha. So let us see number 2. Bilxiginnaan jalqaba naftanyaati. Wanni waan shayxaanaa yoo aslan isiinu. Tuni bilxiginnaa jedhanii ammaani kana irra wanti irraa beekun jiruti. So jallattuu ta'uu qofa arge. Taphni isiin uummata keenya Gujii, Wallaggaa fi Boorana akkasuma naannolee biraa irratti taphataa jirtu waan daba gowwaadha. So kanumarraa isii jibbeetiin naftanyaadha jechuu barbaadeeti. So bilxii ka jedhu kun astee kanatti L fi X'n kun yookaan ammoo laa fi xaa kana irratti jira irra butaan jechuudha. So astee kana irratti illee bakkam jira asitti jira. Kuni qubeen cimdiidha. So cimdii kana irratti illee ni argama. Kam irratti iyyuu ni argama jechuudha. Astee kana jira jechuudha irra butaan. Gara achi aanu sanitti F and X astee kana irratti jira jechuudha. Naftanyaa bakka jedhu kana irratti jira jechuudha. Kun amma maalidha? Irra butaadha. So kanaan dura irra butaalee viidiyoo kee kadabre keessa gad deebi'aatiniin ilaala gabaabseetiin isin dhiyeessa. Amma ammoo iyyuu jecha dheeraa keessatti akka wanta biraa galchitaniitiin confuse isin hin gooneef irra deddeebi'ee wanta kana isin agarsiisaa jira jechuudha. Let us see number 3. Dhaamsa. 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 Qabsaa'ota falmiirraa. Dhaamsa. Qabsaa'ota falmiirraa. Fakkeenyaaf marroo qabsaaya cimaa yeroo silaa alagaan biyya teenya weeraraa jirtutti nama sabaaf dhaabateetiin hin qabsoo ofii miila takkaan diina dhaabaa jirudha jechuudha. So dhaamsa qabsaa'ota falmiirraa yeroo jedhu kanatti astee kanatti kun M and X maa fi saa kanarra jira jechuudha. Dhaamsa bakka jedhu kanatti qabsaa'ota falmattoota. Okay, as jira kun bakka kana jira qabsaa'ota. Kuni yaadrimee dhuma falmiirraa as jira. Okay, bakka kanneenitti argamaa jechuudha irra butaan. Barreeffama keessan dheeraa keessatti akkanatti yoo kan barreessitan ta'e sirriitti waan gaariidha jechuu barbaadeeti. So let us see number 5. Faarfannaa amantaa kee. Amantaa kee akka feetetti faarmatta. Amantaa kamiyyuu haa ta'u religion you are. So astee kanatti amma wanti nu irratti xiyyeeffataa jirru barreeffama. Asitti faarfannaa as jira kun. Okay? Bakka kana jira faarfannaa. As jidduu qubee wahiituu galuu hin danda'u. Qubee biraa dabaluu hin dandeettu. Dubbachiisa dabaluu hin dandeettu. Waan biraa dabaluu hin dandeettu. Kanaa walitti fidda jechuudha. Astee kanatti amantaa bakka kana jira kun bakka kana jira amantaa kee
faarfannaa amantaa kee. So kana fakkaata jechuudha. Number afuraffaan. Let us see number 5. Asirratti yoo wanti tokko yoo kan qubee dogongortan ta'e qubee dogongora qubee keessanii san iddoo silaa jirutti sirreeffadha. Garuu akka isin akka gaarii barreessitan abdii qaba. Maaliifi viidiyoo kanaan dura waan baay'ee irraa hubattanii waan baay'ee irraa ilaaltanii jedhee abdii qaba. So let us see number 6. Gangalatee urgufatee falfala. Ay kun mora mata jaba daba dabaadha baay'ee dabaadha miti barreeffama irraa baay'ee mataa artanii gangalatee dachima kanarra gangalatee isa dadhaban qabaa ganna isa gangalatee urgufatee umarra urgufatee ka rakkina qabu balaa qabu mara urgufatee as jira urgufatee okay hin dheeratti falfala takkaahu mora jallata rabbi haa balleessu boo akkas jedha. Gangalatee as bakka tana jirti. Wanti jabduun kunoo bakka akkanaa tana jechuu urgufatee as jirti. Waan tokko jidduu hin keettu qubee dubbifamaa walitti yoo fiddeetiin hin jette irra butaadha akka ta'etti hin hubattaa. So bakka akkanaa kana jira jechuudha. Kanatti as jira urgufatee bakka jiru kana. Urii gifatee afa kennamu yoo astee kana ayi kan geettu ta'e urii gufatee hiika mataa ofii danda'e qabaa jechuudha. Hiika biraa sitti fidaa jechuudha. Akkasitti siin ta'u. So urgufatee falfala. Astee kanatti illee faliifala hiika garagaraa qabaa jechuudha. So akka isii harkaan taane walitti fiddee iddoo irra butaan si barbaachisutti irra butaa seera ulaagaa isaa eedee akka itti fayyadamtuufi jechuudha. So let us see number 6. It's all same. Gingilchaan gantoota salphise. Gingilchaan gantoota salphise. Kana eenyutu dalaga? Haaftaamuu Lamuu ammoo wanna jabbiloota bilxiginnaa gadi yaasaa jira. Haay jabaa nama. Oromoonni qabdii bara nama. So gingilchaan gantoota salphise. Look, astee kanatti qubee cimdiidha. Astee kanattis qubee cimdiidha. Qubee cimdiin yeroo waliin deemettillee dubarraa qubee wahiillee itti fiddeetiniin wanna jechuu danda'a. Barreeffama tokko tokko keessatti qubeen sadi walitti dhufuu hin danda'u. Dubbifamaan sadi walitti dhufuu hin danda'u. Garuu gaafa qubee cimdiidhaanii fi wanna tokko kabiraatti walitti fidde bakka itti irra butaa uumutti ni hiika uf danda'e kennaa jechuudha. Salphise ka jedhu kuni yoo kana hin ta'in hiika biraa kennuu hin danda'u jechuudha. Qubee bakka biraatiin kana geetteetiniin wanna jechuu hin danda'u jechuudha. So hiika mataa ofii danda'e ni kenne. Astee kanatti irra butaan bakka kanatti argamee jechuudha. Astee kanatti irra butaan bakka kanatti argamee jechuudha. Okay, let us see number 7 and the last jechuudha. Sirna argama nafxanyaa bakka kanarra jira. Sirna asirra jira. Argama okay nafxanyaa. Sirna argama nafxanyaa bakka kanarra jira jechuudha. Yeroo dheeressiteetiin jechoota dheeraa keessatti barreessite qubeen irra butaan bakka ufiitti galaa jechuudha. Viidiyoo kee kanaan dura keessatti deebi'aatiniin ilaalaa kanallee ilaalaa jechuudha. Maaliifi kanaan dura jecha tokkoon lafa isinii kaa'e ammaa jecha dheeraa keessatti okay jecha dheeraa keessatti understand siif ta'a jedheetiniin bifa kanaan lafa sii kaahee jechuudha. Hordoftoota chaanaalii kiyyaa barmoonni keenya har'aa kanarratti raawwata. Subscribe, like, share, comment gochuu hin dagatinaa. Hanga barmoota biraatiin walitti deebinutti nagayannaa jiraadhaa.